Ashama yooyyaa daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiini badhaadhaa isiniin jechuu barbaannaa sagantaa kennaa ka guyyaa har'aa odeeffannoo qopheeffannee isin biraanii gahuu fi argamnee jirra. Odeeffannoon har'aa kunni mata dureen irratti xiyyeeffatu guddaan tokkini walgahii Oromaaraa ka biltsiginnaan Oromootii fi biltsiginnaan Amaaraa qopheeffachuu fi sida magaalaa Bahar Daarii keessattuu karoorfattee walgahii hin ta'in sunini irra odeeffannoo dabalataa isin biraanii gahuu deemna. Walgahii suniin booda yookaan ammoo durattuu oduullee isin biraan geenna sagantaan kenna kunoo amma jalqabee jira. Odeeffannoo gaggabaabduu sa'aatii kanaa ka qopheeffannee jalqabaa isin biraan hagennu achiin dubattu walgahii Oromaaraa irratti bombii darbame odeeffannoo jettu sunii fi karaa aktivistoota mootummaatiin maal jechaa akka jiran warri bombii walittuu darbatee walijjeessuu fi wal barbaadu akkamiin dandahee waliin biyya bulchaa odeeffannoo jettu bifa xiinxalaatiin kaasnee gaafii gaafannaa isinis yaada keessanii nuu kennaa irrattuu hirmaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Oduu har'aa gurguddoo jiranii keessatti koloneel Gammachuu Ayanna mana hidhaa Qilinxoo irraa galgala kana baafamee jira jetti odeeffannoon Finfinneerraa dhufte. Gariin itti geeffames hin beekamu kanaan durallee dookimentariin Hacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese ka jedhu keelloo miidiyaa qopheesse keessattuu nama sagantaa sun irratti hirmaatee hidhama siyaasaa yookaan ammoo nama Hacaaluu ajjeesuudhaan shakkame obbo Xilaahuun Uyaamii akka inni waraabamu haala sittuu mijeesse jechuudhaanii mana hidhaa irraa baafamuu gabaasne turre. Galgala kana mana hidhaa irraa fuudhamu malee bakki inni geeffamee fi haalli inni keessa jiru maal akka tahe beekuun hagammaa hin dandamne. Haala fayyaa isaatii fi akkasumas nageenya isaa odeeffannoo hordofnee argannu ka isin biraan gahuu deemnu ta'u asumaanuu isinitti himuu barbaanna. Namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhamee shakkamee mana hidhaa jiru obbo Xilaahuun Iyaamis mana hidhaa irraa guyyaa tokkoo fi miliqfamee gad deebisuu gabaasuun kennaa ni yaadatama. Naannoon Tigraay haala ammaan tana jiruun rakkooleen gargaarsa namooma haalinni ittiin dhaqqabu yookaan hin mijoofne taate naannoon kun gara beelattuu saaxilamuu dandeetti jechuudhaan BBC'n gabaasa jira. BBC'n gabaasa isaa kanaan maddeen mootummaa keessattuu warra waajjira balaatii fi qophaa'insaa fi bulchiinsa naannoo Tigraay haarawaa dhaabbate jidduutti marii godhamee miliqee bahee waabeeffachuun akka dubbatetti naannoon Tigraay yeroo ammaan tana beela hamaa fi saaxilamte jirti. Haalli gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu yoo hin fooyyofne taate uummanni kuma dhibba hedduu beelaan du'uu akka danda'anii ka dubbatamaa jiru. Akka gabaasa BBC kan keessatti akeekamettu namni bakka rafettu beela irraa kahee dhumachaa yookaan ammoo beela irraa kahee du'aa jira jechuudhaani yeroo ammaan tana haalli gargaarsi namoomatti dhiyaatullee hamaa akka tahe naannoo Tigraay keessatti caasadeen mootummaatii fi wantoonni gargaarsaa daldalaa nagadaatii fi adeemsi barbadaa'uu isaatii fi adeemsi bitatanii gurgurachuu fi facaafatanii oomishatanii nyaachuu akka miidhanii guddaan irra dhaqqabee dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay mootummaan Abiy Ahmed haga weeraree humnaan bulchuu jala qabee guyyaa 77 har'a guutee jira. Guyyoota 77 kan keessatti bakkooleen amantii xiyyeeffannaa waraana Eertiraa kan naannoo Tigraay akka warri mootummaa Abiy Ahmed gariin jedhutti fedhii mootummaa Itoophiyaa malee weeraree bakka amantii balleessaa akka jiru kadhagame jiru. Masaajida Najaashii jedhamu kajaarraa 7ffaa keessatti hundeeffame dabalatee bakkiileen amantii adda addaarratti miidhaan dhaqqabaa jira. Sun keessa Bataskaanii Cerqoosii ka magaalaa Zaalambessaattuu argamu miidhaan guddaan waraana Eertiraatiin irra dhaqqabuun gabaafamee jira. Bataskaanii guddichi Aksumii keessattuu argamu Aksuun Tsiyoon Maariyaam jedhamu keessallee miidhaan dhaqqabee namni achi keessatti dahoo godhatee
750 ejjeefame jechuudhaani Christian Science Monitor gaazexaan jedhamu gaazexaan biyya Ingiliiza gabaasuu isaa isin biraan geenye turre gaafa masjidii Al-Najaashi weerarame waraan Eertiraatiin namachi keessatti dahoo galee yookaan ammoo kooluu galtummaa gaafatee 81 akka waraanii Eertiraa ejjeese gaazexaan biyya Jarmen Der Spiegel gabaasuu isaa isin biraan geenye turre. Guyyoota 77 waraanii naannoo Tigraay irrattu baname kanaan yeroo ammaan tana naannoon Tigraay communicationii ala akka jiru tajaajilaaleen bu'uura ammas hin deebine waraan kanaan uummanni miiliyoonii 2,300 oli manirraa buqqa'ee jira. Uummanni miiliyoonii 4,500 ol gargaarsa hatattamaa barbaada. Baankileen akkuma cufanittu jira. Tajaajili geejjibaa bakka hedduutu hin jiru. Ifa elektirikii, bishaanii fi intarneetiin bakka hedduutu akka hin hojjanne ka dubbatamaa jiru. Naannoon kunini naannoo duguuggan sanyii keessatti tahuu danda'amu jedhamee dubbatamaa jira. Waraana guyyaa 77 fi godhame kan keessatti weerartoonni Eertiraatii fi humni adda Amaaraa milishoonni isaatii fi faannoon keessattuu akka bobba'anii ka dubbatamaa jiru. Naannoo Tigraay keessatti mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana yakka waraana dhaqqabsuu danda'a jechuudhaani shakkiin jirtu jira. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa sila Itoophiyaatiif kennuuf yaade yuuroo miiliyoonii 95 sababa waraana naannoo Tigraay irraa kan kahe dhoowwachuu isaa gabaasnee turre. Karaa biraatiin ammoo waraanni naannoo Tigraay baqattoota gara daangaa Suudaanittu akkuma baqachaa jiranitu jira. Lakkoofsi baqattoota ammaan tana jiru 63,000 ol darbee akka jiru kadhagame jiru. Waraanni daangaa Itoophiyaatiif Suudaan irratti dhoowwuu danda'a jedhamee waan yaadamee fi baqattoota kana gara daangaa irra gara biraattu geggeessuu fi mootummoonni gamtoomanii qophaa'uu isaa odeeffannoon addeessitee jirti. Soomaaliyaan naannoo Tigraay weeraruu keessattuu hirmaattee jirti jechuudhaan maddeen oduu Soomaalii barreessaa jirani. Namoonni waraana Soomaalii nama 2,370 haga 2,800 akka maddeen adda addaatti ajjeefamuu yookaan ammoo naannoo Tigraay keessattuu du'uu hin oolle jedhamee dubbatamaa jiru. Haa ta'uuti malee mootummaan Soomaaliyaa waraanii isaa ka Soomaaliyaa ka Tigraay keessatti bobba'ee hin jiru ka ajjeefamellee hin jiru jechuudhaan odeeffannoo aktivistoota fi miidiyaaleen Somaalee barreessaa jiran kana dhara jechuudhaan dubbatanii jirani. Haa ta'uuti malee aktivistoonni Somaaliyaa takka mootummaan Somaalee dhugaa dubbatee hin beeku. Waan dhara jedhe bora dhugaa jedhe dubbachuu danda'a. Odeeffannoon nuu qabnu karagaa irratti hundooftee mirkaneeffanne jechuudhaan naannoo Tigraay keessatti waraanni Somaalee aarsaa hin barbaachisne kaffalee warri gadafelleen daddafee haa bahuu jechuudhaan yaada isaanii barreessaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Eertiraan naannoo Tigraay bakka qabattee irrattuu adeemsa caasaa mootummaa dhaabachuu fi waraqaa eenyummaa qooduu itti fuftee jirti jechuudhaan dubbatamaa jira. Mootummaan Eertiraa lafa Itoophiyaa ka waraanii bara 1998 haga 2000 irratti geggeeffame gadhiisuu akka hin deemne maddeen adda addaa ka gabaasaa jiran. Itoophiyaa fi Suudaan walittuu gaarreeffachaa jiru. Ammaan tanallee waldhabii daangaa kunin karaa nagayaatiin furachaa hin jiru. Biyyoonni lamaanuu maqaa wal balleessuu fi wal arrabsuu itti fufanii jirani. Abiy Ahmed lafa kana isattuu nuu kenne yookaan nuu deebisee ammaan ta'uun dubbachaa jiru odeeffannoo kijiba jechuudhaan yoo Abiy Ahmed ka Suudaan weeraru tanan mootummaan Suudaan weeraruu ofirra deebisuu fi qophii jira jechuudhaan mootummaan Suudaan torban kana keessattuu ibsi baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa obsii daangaa qaba jechuudhaan ibsa wal fakkaataa baasuun isa dhagahamee jira. Torban kan keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffameen namni lama Suudaan irraa yoo ejjeefamu re'ee yookaan ammoo hooliyya 250 milishoonni naannoo Amaaraa saamuun isaa dubbatamee jira. Milishoonni naannoo Amaaraa waraanii isaanii naannoon Amaaraa waraan isii gara daangaa Suudaanitti dhiyeessulleen dubbatamee jira. Oduu gara biraatiin pirezidaantiin Suudaanii kibbaa Salva Kiir yaardeeti.
Pireezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveni kan yeroo jahaffaa fi filannoo mo'ateef baga gammadde dhaamsa jedhu dabarsee jira. Pireezidaantiin Suudaanii Kibbaa Salva Kiir aangoo irra akka hin buune Yuugaandaan waraanaan tumsaa jiraachuun isaa dhagahamee jira. Salva Kiir filannoo sobaa qopheessuudhaan kan isa wajjin dorgome artist Baabii Waayini injifachuudhaan yeroo torbaffaa fi filame jechuudhaan boordiin filannoo Yuugaandaa labsuu isaa gabaasee jira. Suudaan Daarfuur keessatti walitti bu'iinsa gosaa dhalateen namoonni 44 ol ejjeefamu akka yaaddesse mootummoonni gamtooman ibsi baasen addeessa jira. Barreessanii mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres mootummaan Suudaan rakkoo walitti bu'iinsa gosa kana karaa mariitii fi aadaatiin daddafee akka furu yaamicha dhiyeessee jira. Odeeffannoo addunyaatiin ammoo pireezidaantii Doonaald Tiraamp Waayit Haawusii irraa gadhiisee deemuu fi sa'aatota muraasa qofattuu hafe. Pireezidaantiin Ameerikaa dhaamsa geggeessaa yookaan ammoo dhaamsa dhaamannoo kadhuma godhu qaba. Doonaald Tiraamp dhaamsa kana godhu akka hin barbaanne ka dubbatamee jiru. Doonaald Tiraamp pireezidaantota Ameerikaa keessaa warra odoo hin dhaamanne Waayit Haawusii gadhiisee deemuu keessa ta'uu akka danda'u ka dubbatame haati warraa isaa Melaaniyaa Tiraampii uummata Ameerikaattu dhaamsa nagayaa dhaamachuu akka dabarsite miidiyaan Ameerikaa ka gabaasee jiru. Yeroo ammaan tana waraanii Ameerikaa 20,000 olii gara magaalaa Washington DC magaalaa guddittii Ameerikaatti ayyaanii kakachuu Joo Baayiden bornagayaan akka tahuu fi qophaawaa akka jiranii ka dhagahamee jiru. Dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa raasuu akkuma itti fufee jira. Ingiliiz keessatti guyyaa har'aa qofa nama 1,610 dhukkuba koronaa vaayirasii irraa du'ee jira. Kun lakkoofsa guddaa guyyaa tokko keessattuu galmaahee jedhamee jira. Yeroo ammaan tanatti namni miiliyoonii 2 oli dhukkuba koronaa vaayirasiitiin ijjeefamuu yookaan ammoo du'uun gabaafamee jira. Dhukkuba koronaa vaayirasii wayita tallaaliin argamaa jiru kanattu sanyiin isaa ka adda addaa biyyoota adda addaa keessattuu argamaa jiraachuulleen dhagahamee jira. Sanyiileen dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni argaman kunin tallaalillee fi rakkisaa jechuudhaan maddeen oduu adda addaa gabaasaa jiran. Dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu fi mallii gaariin maaskii godhachuu, harka dhiqachuu, gargarii faffagaachuu yeroo mallattoon dhukkuba kanaa namirratti mul'ate guyyaa 14 fi namirraa addaan of baasuu fi maatiif of ittisuudha jechuudhaan hayyoonni fayyaa akkasittu gorsaa jiranii. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu ka sa'aatii kana ka isinii qopheessine kanumaa fakkaata. Amma immoo odeeffannoo mata duree oduu kana taate ka isin biraanii bifa xiinxalaatii fi odeeffannoo Bahar Daar magaalaa guddittii Amaaraa keessattuu maaltu tahee waan jedhu isin biraanii gahuu deemna. Sagantaa keenya ka ganama kana yoo ka hordoftan taate magaalii guddittiin Amaaraa Bahar Daar walgahii Oromaaraa Jimaata fi Sanbata diqqaa qopheessuu fi turte. Haa ta'uuti malee sagantaan kunini ka Jimaata qofa haga tokkottu geggeeffame. Sila sagantaan guyyaan isaa guddichi Saatardee yookaan ammoo saftii fi karoorfamee odoo hin taane hafee jira. Sababni sagantaan kunini hafee fi akka odeeffannoo maddeen keenya Bahar Daar irraa nu biraan gayanitti boombiin 2 dhoohuu isaa gabaasnee turre. Boombiin dhoote kunini walgahii kun akka hin taane godhu keessatti gahee guddaa taphatti. Sila odotaata fi warri Amaaraa kun warra Opiidiyoo ka walgahii kan dhufe ejjeesuu fi karoorfatanii turan jechuudhaan odeeffannoon jirtullee ni jirti. Walgahiin kunini guyyuma jalqabaa iyyuu Dr. Alamuu Simee jedhamu nama Opiidiyootiin gaafa hoogganamee dhufettu eegdotii keessan qawwee hiikachuu qabdi jechuudhaan warri Amaaraa warra jechuun hayyama federaalii qabu security'n Opiidiyoo akka gara walgahii hin seenne godhanii sunirra rakkootu ture. Walgahiin godhame walgahiinis bifa gaariin hin deemne. Guyyaa lammaffaa gubbaatti boombiin bakka 2 dhoohee kunis mata duree hin taane Abiy Ahmed yoo Oromaaraan akkas wal nyaatu
warri biltsiginnaa Oromootii fi biltsiginnaa Amaaraa akkasii wal nyaatu waan gaarii miti odeeffannoo kana dhossaa yookaan gadi hin baasina jedhee irra diddibuu fi murteessee jira. Warra Opiidoo ka'achi jirtanillee odeeffannoon kun akka gadi hin baane yoo gabbaata immoo kijjiba yookaan akka dhara taatu godhaa jedhamanii ergamsii kennameefii jira. Warri Amaaraalleen ka sila yeroo hundaayyuu dhimma akkasii qabatanii gabbaasanii ajjeechaa yookaan ammoo yaalii ajjeechaa waan ta'uu danda'ama. Bombii warra biltsiginnaa Oromiyaatiif karooree fashalaa'e. Ka sila sagantaa gosa Asaaminuu Tsiggeefaatii kanaan durattuu Izazwaasee Migbaaruu Kabbadeetii fi akkasumas Dr. Ambaachoo Mokkonnin hoggansa Amaaraa gosa godhan sun Oromaara godhuufii turan. Keessattuu warra Oromoo ka biltsiginnaa Opiidoo galaafachuu fi karoorfatan sun odoo hin milkaa'inuu hafee jira. Iccitiin kunini bahuu jalqabe jira. Mootummaan ammoo kijibaa jechuun isa dhagahamee jira. Wanni tokkini ka sagantaa duraanii irratti isinitti himne tokkini sagantaa kana gubbaattu warri walgahii fi karoora qabu ka Amaaraa tokkollee walgahii gubbaattu argamuu fi fedhii hin qabanii yookaan ammoo walgahii odoo hin dhufinu akka hafanii ka dhagahame. Maaliif walgahii kanirraa hafanii walgahii kanirrattu maaliif hin hirmaatini walgahii kan gubbaatti qaamii bombii dhoosee jedhame shakkamu kami bombiin dhohee moo jira moo hin jirunu akkuma taheettu tahee odeeffannoo jirutu jira. Amma odeeffannoo walgahii kana maaliif warri Amaaraa walgahii kanirraa hafe walgahii kanaan durattu maaltu jira ka jedhu odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Suniin durattu akkuma durattu dubbannee odeeffannoon kun eegii bahuu jalqabdee gara miidiyaa hawaasummaatiin karaa aktiivistootiin eegii baateen dubattu irra dibaa gurguddaattu geggeeffamaa jira. Odeeffannoon kun kijiba dhara wanni akkasii tokkollee hin taane bombiin darbatamin jiru walgahiin fashalaa'e hin jiru jechuu waan gosa kanaa fakkaatu dhiyeessaa jiranii. Nama odeeffannoo bombiin darbatamuu kijiba jedhe keessaa tokkini Birhaanuu Leenjisooti. Birhaanuu Leenjisoo warra jechuun Oromoo bakka bu'uudhaan warra walgahii gubbaattu sila hirmaachuu fi deeme. Namni kun jechuun warra Oromaaraa inni jechuun Opiidoo miti ufiin jedha. Garuu warra akka hayyootaa jedhamee hariiroo Oromootii fi Amaaraa cimsuu irrattu sila waraqata yookaan ammoo waraqa qorannoo hariiroo uummata lamaanii kana walitti fiduu fi waa'ee jijjiiramaa irrattu dhiyeessuu fi karoorfatee haa ta'uuti malee sagantaan kun hin taane. Birhaanuun akkasachuudhanii karaa feesbuukii isattuu barreessa jira. Dubbiin Bahaar Daarii namoonni bombiin rukutaman jettu tun soba adiidha. Namoota Bahaar Daarii turan keessa nama tokko. Bombiin darbames hin argine, nami miidhames hin dhageenye, gurri daayaspooraa tun silaa waan hin dhageenye hin qabdu jedhe malee jechuudhanii barreessa jira. As keessatti Birhaanuun waan inni jedhe tokkotu jira. Bombiin darbame hin jiru, namni miidhames hin jiru, gurri daayaspooraa tun silaa waan hin dhageenye hin qabu jedhee jechuudhanii barreessa jira. Odeeffannoon kun odeeffannoo daayasporaan uumte miti. Odeeffannoon kun odeeffannoo biyya keessattuu baatee daayasporaan waan kanaa fi bilisummaan haasawuu waan danda'uu fi sagaleetti godhe. Birhaanuun ka jalqaba odeeffannoon akka waan daayasporaan kalaqee yookaan ammoo daayasporaan uumee odeesse tokkotu dhiyeessa jira. Ka lammaffaa bombiin darbatamee hin turre jedhe. Bombiin darbatamee jiraachuun isaa mirkanaa'ee jira. Odeeffannoon adda addaa ka Bahaar Daar irra dhuftu ka maddeen amanamoo biltsiginnaan Amaaraatii fi Oromoo achi warri jiran bombiin fooqii tokkoffaa fi fooqii jalqabaa bakka walgahiin itti godhamu ka gadii irrattu ka walgahiin itti godhamu ka gubbaatii fi ka gadii gubbaatti dhohiinsi akka inni ture gabaafamee jira. Jenereeteriitti dhohee jedhe warri Amaaraa bakki garitti ammoo laaptooppitti dhohee jedhanii malee dhohiinsi hin turre hin jenne. Birhaanuun ammoo waan dhohiinsa laaptooppii jedhe warri aktivistoota Amaaraa barreessaa jiru yookaan ammoo dhohiinsa jenereeterii ka jedhe kana hin dubbanne. Lammaffaa bombiin dhohee hin dhoone ka jedhu qofa dubbata malee qawwee hiikadha ka jedhamanii muddaman. Ka jechuun security warraa yookaan ammoo protocol warraa irra haa ka'u jedham. Kanirra waan tokko hin dubbanne Birhaanuun. Birhaanuun dhimma biraa qawween irra hiikamu maaliif qawwee qabatanii nutti fiddanii walgahiin kun akka hin taane warri Amaaraa irratti hirmaachuu didu nama warri simatu dhabu
walgahiin kun inni fashalaahu innillee waraqaa qorannoo qopheessuu dhiisuu waan akka hin dubbanne kun hundumaadhi miidiyaa isarralleetti nu hin dhiyeessine. Walgahiin hin taane sila waan achi jiru bombii qofa miti wanni tahee jedhamu odoo sun hunda nu addeesse maaltu godhame walgahiin Oromaaraa akkam ture. Walgahiin Oromaaraa yeroo hundaayyuu uummata ittiin kiyyibuu fi miidiyaattu jalfiiga. ETV'n jalfiigaa, Waaltan jalfiigaa, miidiyaan Habashaa cuftu jalfiiganii amma waa'ee walgahii Oromaaraa kan ka dubbate miidiyaan hin jiru. Hafarsaa hin jiru. Maaliif dhokate? Maaliif awwaalame? Maaliif mata duree ta'uu didate? Maaliif jechuun Oromaaraa fi maalii sabni kun lamaan waliin ceesisuu fi junta balleessinee haay oduu warra sun tokkollee hin jirtu. Odeeffannoon biraanuun jedhe kunin dhugaa hin fakkaatu diddiba dubbii kana busheessa akka jedhamee ajaji mootummaa kaffalamee fi kan fakkaata. Mee Oromaaraa kan irrattu jechuun biraanuu waan jedhe deebisne dubbisne yaada namii jechuun barreesse tokko lama yaada gagaarii waan jedhe yaada fi isin biraan genna achiin dubatti odeeffannoo jirsan bira. Dubbiin Bahar Daaritti namoonni bombiin rukutamanii jettu tun soba adiidha. Namoonni bombiin rukutamanii dubbiin jettin jiru. Bombiin dhoohee jedhan malee tokkoffaa. Namoonni bombiin rukutame. Namoota Bahar Daarii turan keessaa nama tokko turuu dandeessa. Garuu jechuun odeeffannoo keessatti bombiin darbamee hin argine nama miidhamee hin dhageenye gurri daayaspooraa tun sila waan hin dhageenye hin qabdu jedha malee jechuudha ni barreessa jira. Deesee Alex namni jedhamu tokko deebii kenneefii jira. Tokkoffaa ati hin dhageenye jechuun bombiin hin darbatamne jechuu miti. Odeeffannoo dharaa jechuun dubbachaa jirta. Ati hin dhageenye jechuun hin taane jechuu miti wanni jedhu barreessa jira. Karaa biratti an daayaspooraa miti ammucaa kifla hageriiti jechuudhani Alex Didasee ka odeeffannoo kan barreesse dubbii daayaspooraa hin godhin jechuudhani deebii kenneefii jira. Garuu namootuma isin wajjin galma tokko keessa turanitti akka dhukaasni wayii uumame kana boodarra bombii ta'uunsaa adda baafatame dhagaheera yoo ati mormatte malee jechuudhani deebii barreesseefii jira. Marumaa fi isin baga nagaa taatanii baga irra haftan jechuudhani deebii deebiseefii jira. Namni bira gammachiis Najaash ati achi hin jirtu kan achi jiru waan galma keessatti ta'e arguu hin dhabu jechuudhani waan inni achi jiraachuu isaayyuu shakkii keessa galche jira. Roobsan Beqqalee namni jedhamu tokko ammoo OBN fi simaaltu amana jechuudhani biraanuu leenjisootii fi deebii kenne jira. Tokko ammoo yaadisa waanan ati salaamii tahuu keetii jechuudhani deebii kenneefii jira. Namni biraa ammoo waan waa'ee jaallee kee Jawaar Mohammad Imaanii afaan cuqqaallatte boora gaabbita. Komentii kanas hidhii ofeete jechuun maaliif afaan cuqqaallatte jechuudha waan bira barreessa jira afaan Oromoo sanaan dubbifame. Namni tokko ammoo waan jedhee barreesseef ati osoo bombii dhiisii misaayiliin darbame jetta sila jedhee gaafate. Odoo bombii dhiisii misaayiliin darbame jetta sila jedhee gaafate. Namni biraa ammoo waa malee manni hin aaru waanuma maraafuu of eeggachuun hin badu of eeggannoo malee jarri boollatti isin dhaqxi jechuudhaan yaada kenne jira. Kan ta'uu san ta'es baga waaqisi baase namni gara ammoo durgoon meeqa ture. Hin dhageette jechuun immoo deemtee achi jirta baga rabbisi baase dhaamsa akkasittu barreeffama Biraanuu Leenjisoo odeeffannoo ni barreesse kanaafi namni bifa kanaanu deebii kennee jira. Biraanuu Leenjisoo warra jechuun dubbiin kun dharaa jedha barreessa jedhamee mootummaan ajaja kenneefi yookaan ammoo hojii kenneefi fakkaata namni hedduun dhaamsa isaatii fi deebii akkasittu deebisaa jira. Mee namni tokkini baabsaa Tuulaa namni jedhamu tokko deebiin deebisee dubbisnuti. An osoo Biraanuu Leenjisoo ta'e afaan qaba jedhee hin dubbadhu. Maqaa isaa hin dhoofnu jenneetu dhiisne malee ofirratti fincaa'uu isaa namni biruma ta'ee nuuf himee ture. Namoota achi turan keessaa kan akka Birhaanuu sodaadhaan dafqa fixatee harguufame bifa jijjiirratee hin jiru jedhanii warri bira ture. Ofirratti alba'ee jedhama. Kun ammoo dhuguma talkaashaa jedhee barreessafii jira. Asirratti yaada nama hedduutu kennate.
Biraanuu Leenjisoo bombiin hin dhoone wanni tokkollee hin turre namni miidhames namni wata'ees hin jiru jedhee odeeffannoo kan irra diddibuu fi carraaqee jira. Nu ajandaan guddaan tokkini bombiin dhoohuu yookaan dhoohuu dhabuu miti. Ajandaan nu haasa'uu barbaanne walgahiin taahuu dhabuu qofa miti. Oromaara wanni jedhamu kun akka piroojeektiitu piroojeektii dogongoraatidha. Warri wal hin amanne, warri walii hin gale, warri wal shakku, warri wal malatu, warri wal gaadu, warra ijjeecha wal barbaade, warri biyya waliin hoogganuu hin dandeenyettu walitti dhufee ufillee akaawame biyya akaayaa jira. Ufillee wal dhabaa biyyallee balleessaa jira. Oromaara piroojeektiin jettu kunini piroojeektii hin taane. Maaliif piroojeektii hin taane? Akka tahee isin biraanii gahuu deemna. Piroojeektiin Oromaara kunini maaliif hin taane? Maaliif hin hojjanne? Opiidiyoo fi dhaamsa qabna. Oromaara jettanii ummata keessanii waliin dhabina. Oromaara jettanii nama hin miidhina. Oromaara jettanii badii hin dhaqqabsina kaa jedhu dhaamsa suni isaan biraan gahuu fi xiinxalii warri gos kana akkamiin biyya bulchuu danda'a kaa jedhu irra haasa'uu fi deemna. Mee amma maddeen kennini odeeffannoo isaan nu mirkaneessanirra odeeffannoo maddeen kennirra arganirra waan Oromaaraa ka jira ka gabaasnuti. Maddeen kennini odeeffannoon isaan nu kennan keessa walgahiin Oromaaraa ka Bahar Daarittu qophaa'ee yookaan ammoo yaadamee hin milkoofne hin taane. Sababa isaanii tokkoffaa eegumsa security gaaf isaan dhufan irraa kaasanii wal dhabattu ture. Lammaffaa bakka walgahii sanittu dhoohinsattu ture. Sadaffaa warri Amaaraa ka walgahii kan gubbaattu hirmaachuu qabu irrattuu hin hirmaanne kan kanattu ture. Warri Opiidiyoo ufi shakkee gaandidduu fi sodaataa turan. Opiidiyoon deemte ka biyyuu fi keessatti jechuun onne hin qabne sodaattuun Bahar Daarii keessattuu guyyaa sun albaatii fidhatte gayyaati galti. Muddamte sodaatte warri soddaa dhatte akkasitti salphatti. Salphinni isii kanallee amma gabbaasuu hin barbaaddu dhugaa jirtullee dubbachuu hin barbaaddu borillee warra kan kadhachuu deemte. Garuu walgahii Oromaaraa kanaan durattu maaltu ture? Walgahii Oromaaraa kanaan durattu torbaani darbe keessaa iccitiidhani Amaarii Biltsiginnaan Amaaraa walgahii godhatte. Walgahii iccitii ka godhatte kanaan walgahii kana Oromaarallee beektee jirti amma warri Oromoollee nama beekee jira. Walgahii kan keessattuu ammaan boodattu wayyaanee juntaa balleessinee jirra. Garuu ajjeechaan Amaaraa itti fufee jira. Warri Terenyaa jechuun aangoo isaanii jajjabeeffachaa maqaa Itoophiyaatiin nu sobanii gubbaan Itoophiyaa keessi abaaboo shanee akkamiin warra kan wajjin deemna akkamiin warra kana aangoo irraa dhiibne aangootti dhufna ka jedhu walgahii iccitii godhatanii turan. Akkamiin aangoo irraa dhiibna ka jedhu keessatti waan isaan mari'ataniitu ture. Dhimmi daangaa Suudaan irrattu mariitu ture. Lafa Tigraahii kadeeffattu irrattu mariitu ture. Kaamaarii deeffate Walqaa Tsagada Raayyaa Benishaangul Gumuz irratti mariitu godhe. Dhimmi taranyoonni Finfinnee liqimsanii fudhatan jedhu marii ture. Dhimmi jechuun filannoo dhuftuu kan irratti akkam taanee Opiidiyoo wajjin dorgomna paartii Amaaraa walitti fidu jedhu irratti mariitu ture. Walgahii sun irratti Abiy Ahmed diina miti waan jedhu irratti walii galan. Garuu Abiy Ahmed diina tumsa. Opiidiyoon Biltsiginnaa kaayis wajjin jirtu abaaboo shanee irraa adda addummaa hin qabdu. Kanaaf Abiyyilleen yoo haasa'ii isaa haasawaa Itoophiyaa haasawaa Amaaraa deeggaraa fakkaatullee warra jechuun bobaa isa jalattuu hammatee ka abaaboo ka akka Shimallis Abdiisaa faatin warroota akka Taayyee faatin ilaalcha abaaboo jabeessaa jira. Abiyyinuu hin ta'u waan jedhu. Diina miti garuu Abiyyinuu hin ta'u. Opiidiyoon ammoo diina ummata Amaaraatiin juntaadha. Yeroo fi wajjin deemna malee in loongiraan adeemsa warra barbaadaahuu badii qabu. Opiidiyoon jiraachuun Amaaraaf gaarii miti. Olaantummaa warraaf gaarii miti. Kanaafuu adda durummaan qabsoon warra Oromoo irratti xiyyeeffachuu qaba. Oromoollee keessaa Opiidiyoodha. Jaarmayii Oromoo ka warri irratti xiyyeeffachuu qabu Opiidiyoodha. Maaliif abaaboo shanee fi kabaa'oo Opiidiyoo warraa balleessaa
warri san OPDO irratti duulchisaa dhaawatan ammoo warri OPDO irratti duula. Walgahii kan biltsiginnaan hin dhageenye. Biltsiginnaan Oromiyaa. Walgahii kan irrattu jechuun ejjannoo dhaabbilee Amaaraa jajjabeessuu qabnaa jedhu irrattu walii galan. Dhaabbileen Amaaraa jechuun Abiin warra maqaa Amaaraa dhaawatu, Biltsiginnaa Amaaraa dhaabbatii kun filannoo fi filannoon duuballeetti baaldaraasii fa'aa hunda wajjin ta'anii Finfinnee irrattuu falmachuu, sadarkaa federaaliif falmachuu, Benishaangul keessattuu falmachuu, lafa Tigraay irra deeffatan kan irrattuu adeemsi naannoo Amaaraa mirkaneessuu, referendamii yookaan humnaan tanan Amaaraa tokkummaa isa jabeessuu, Amaaraa keessa sochii jiranii ka gosa Agawoo Qimaantii Oromoo balleessu. Kana walgahii warri intelligensii Amaaraa qopheesse fi warri bulchiinsa Amaaraa kan intelligensii mootummaa biyyi. Tamasgen Xurunee faatii keessatti hirmaatanii Dammaqa Mokonnin faatii qopheessanii godhan Abiyyi qubin qabu. Maaliif? Intelligensiin Abiyyi harka Oromoo hin jiru. Abiyyi waan intelligensiin isaa itti jiru basaasii isatti jiru hin beeku. Walgahii gos kanaa gubbaa turan. Bakka Abiyyiin turretti Abiyyi duuba walgahii gos kanaa godhatanii walgahiin kun iccitii guddaadhaan geggeeffame. Yeroo ammaan tanatti Oromaa raawwanni jedhamu bakka Amaarii du'aa jirutti, bakka Amaarii galaafatamaa jirutti Oromaaraa qopheessuun gaarii miti nuuf hin ta'u waan badaadha waan jedhu. Walgahii biltsiginnaa kanallee irra haamilee hin qabani, mooraalii hin qaban jechuudha. Walgahii biltsiginnaa kanarrallee fedhii waan takkaa hin qaban. Maaliif Oromaaraan warri lama walitti fide Gadaayii fi Asgaddaayii. Gadaayin Amaaraa ta'uu isaati, biltsiginnaa Amaaraa ta'uu Asgaddaayin warra taranyaa warra OPDO ta'uu isaatidha. Amma hubannoon Izeemaan qabu. Dhiifama hubannoon jechuun baaldaraas qabu, hubannoon Abini qabu, hubannoon aktivistoonni Amaaraa qaban OPDO yeroo ammaan tana Asgaddaayidha. Gadaayilleen isuma ijjeesisaalleen isuma kaduu ammoo Amaaradha. Dhaabii kun jechuun yeroo ofii gargaara malee baduu qaba. Warra wajjin hin deemuu warraaf hin ta'u. Waan jedhu kanattu jira. Walgahiin kunin kana OPDO'n amma jechuun muddamtee jirti. Waan kan hundaayyuu marii kan hundaan dhageen. Maaliif intelligensiin akkuma jiruun harka OPDO'ti bahee caasaa OPDO'n ijaarratee kanaan dura Damalaash ijaarratee 250 nam ta'u barbadeesse Tamasgen Xurunee nama OPDO cufaa keessa ari'ee yoo Abiyyiin waan gari quba hin qabu hin beeku. Walgahii gos kana godhachaa jiran. Walgahii gos kana godhatani. Walgahii kanattu jechuun walgahiin Oromaaraa kun akka hin taane godhe. Abiyyi kan dhagahee jira. Waa takka Abiyyi faatii beekanii jiran. Warri kun Jawaar qofaan ka barbadeessuu barbaadu. OPDO'lleen guyyaa eegatti malee Abiyyi nyaatamuu hin dhiisu. Shimallis Abdiisaa ni nyaatama. Hunda namni isiin dhiisti hin jirtu impaayirii. Warri kun impaayira. Takka takkaan dabareen taraan eegatan malee namni tokko warra jala bahaa hin jiru. Walgahiin kun eegii godhameen duubattuu akkasi tahee walgahiin Oromaaraa fashalaahee kun warra jechuun OPDO kan guddoo aarsee jira. Aaranii jiran. Garuu OPDO'n nama haaloo duuluu dandayu, nama kaffalachuu watakka baafachuu dandayu. Nama jechuun balleessitee beeytee Oromootu deebitee dhiifama gaafattee uummata Oromoo isin miinee jirra yookaan isin dagannee jirra odoo hin beekinu diina jala fiignee diini kun ammoo nuufi hin sarmu diini kun nu ciisee hin bulu wanni kun nu hin taane wallaallee jira jettee wallaaluu fi beektee gara beesuu fi gara Oromootti deebitmoo hin deebitu dubbiin guddaan takka. Dubbiin guddaan OPDO'n jechuun waan kan irraa baratti. Wanni kun inni waan OPDO'n irraa barachuu dandeettu yookaan irraa barachuu deemti. Kan jedhu dubbiin guddaan tokko. OPDO'n waan kan irraa baratti, irraa waa hubatti. Hagam tokko waan kan diddibaa deeman. Biltsiginnaan dhiyoo kana biltsiginnaan Oromooti biltsiginnaan Amaaraa biyyiti kun akka diigamtu godhaa jirti jedhanii walgahii irratti walii galan. Diigaa jirra. Biltsiginnaan Amaaraa biltsiginnaa Oromiyaa himate. Benishaangul nutti duultan, Gaambeellaan nutti duultan, Somaalii nutti duulchiftan, Afar nutti duulchiftan. Yaada Itoophiyaa ka wajjin dhaabannaa jenne wajjin Abiyyi maali jedhu karaa biraatiin nutti duulchisaa jirtan. Biltsiginnaan Oromoo Amaaraan Abin nutti duulchistan, Baaldiraas nutti duulchistan, Sheexan nutti duulchistan, Aktiivist nutti duulchistan, miidiyaa nutti deemsichaa, Yuutuubii, Feesbuukii hunda himatanii jiran. Walii gallaa jedhanii walii galanii kakatanii waliin ka'an.
warri walina malka hundattuu walii kakata. Torbaan lamaan dura torbaan sadiin duratti waliin kakatanii bahan. Akka wal hin ganne. Akka wal maqaa hin balleessin. Akka fakkeessaa fi biyya kana bulchuuf jecha walii galteen akka jiraattu fakkaachuuf jechuun hamaamtuu waan taate akka hin dubbanne biyya Itoophiyaa akkasiin sobnee bulchina sobnee qabanna jechuudhani walii galanii turan. Warri waliin amanne malka hundattuu kakata. Kakuun sun hin taane Bahar Daar deemnan warri jechuun Amaaraa waan gosa Saaminoo Tsiggee warri godhe Opiidiyoo godhuuf silaka ture. Rabbiin Opiidiyoo baase salphinni keessa. Opiidiyoon salphina keessa baate silakalee guyyaa dheengaddaa wanni Bahar Daartu ture. Waan jechuun Oromoo fi Amaaraallee walitti hammeessu waan biyya sunillee miidhuu guddoo dandaya. Jeequmsaa guddaaf balbal bana. Odoo sila Opiidiyoon Bahar Daar deemte Bahar Daarittu jechuun dhumatte, ijjeefamte, wataate Oromiyaa keessatti, Amaaraa keessatti, naannolee Itoophiyaa keessatti gaagamiinsi dhaqqabuu dandayu, gaagamiinsi xiqqaa miti. Bala xiqqaa miti. Warri waliin amanne kanatti biyya waliin bulchaa jira. Haga yoomii wal sobanii haga yoomii dubbii kijibaatiin deeman. Amma Opiidiyoo fi dhaamsi diriiraan waa takka. Warri Amaaraa kanaa fi Opiidiyoo waliin biyya bulchuu hin dandayan. Impaayeraa fi cunqurfamaa fi cunqursaa waliin hin deemu. Yoo dhugaan wal mari'atanii mirga walii haqa walii beekan kompromaayiz walii godhan malee haala gos kanaatiin Oromoo fi Amaarii gaafii warra ammaan tana. Gaafin siyaasan hayyooti biyyi gos lamaanii kun haasawaa jiran saba kan lama duddaa garaa taatee jirti. Uummatii Amaaraatiif uummatii Oromoo wanni inni barbaadu gosa takka wal fakkaata. Hiyyummaa irraa jechuun hiyyummaa hambisuu, beela xiqqeessuu, qoricha argachuu, fayyaa, barnoota, misooma, nagaya, tikfatanii, bobbaafatanii galuu, qotatanii nyaachuu. Wanni wal fakkaata hedduutu jira gaafin uummata kan lamanii. Garuu gaafin warri siyaasa Amaaraa Oromoo bulchinu malee nagaa hin argannu yookaan eenyummaa fi aadaa Oromoo balleessuun malee nagaa hin argannu badhaadhinni kennini Oromoo to'achuu, Oromoo balleessuu, Oromoo saamuu irratti hundaa'e waan jedhu yaada sirna durii mentaalitii impaayeraa qaban kan koloneeffataa cunqurfamaa qaban kan Oromooleen hin fudhatu. Opiidiyoon jechuun warra kan wajjin deemuu hin dandeettu warra kana beekuu qabdi. Kanaan dura waan warri gaafate cufa godhaa turte Opiidiyoon. Gaafa Jawaarii hiineefi nurraa callisanii jedhanii yaalan. Jawaar hidhaniif hin callisne. Hacaaluu gaafa ijjeessan nurra callisanii hin callisne. OMN gaafa cufa nurra callisanii hin callisne. Tigraahii gaafa weerarri nurra callisanii hin callisne. Benishangulii gaafa weeraranii maal jedhanii gumuuzii jechuun diina nama nyaatan jedhanii hin callisne. Heera kan jijjiira sanii jijjiirraa hin callisne. Gaafa Finfinnee gubbaattu callisaniif hin callisne. Afaan Oromoo afaan federaalii godhuu ka Oromoon gaafatu Opiidiyoon jala callisti hin callisne. Opiidiyoon waan Oromoo tokkollee hin deebisne garuu warri kun ammallee maqaa taranya, baaletara, asgaddaay, gadaay, jinni jedhu Opiidiyootti maxxansanii Opiidiyootti duulaa jiran. Opiidiyoon kan hunda beekuu qabdi. Maali kun diin namaa sarmoo miti, diina kililuu miti, laquufu miti. Opiidiyoo bir darbanii Oromiyaa guutuu barbaadanii afaaniin haqatanii taa'uu barbaadan warri. Hiwwaatii yoo fixan Oromootti deebi'uudha kaayoo warraa. Kanaaf Opiidiyoon diina kan gammachiisu ammaan booda yaaduu hin qabdu. Diini kun diina gammadaa miti. Haga Oromoof Oromummaan baduwas warra gammadaa miti. Guutumaa guutuu haga nama barbaadeessuwas diina gammadaa miti. Imaammatii warra imaammata dugugga sanyii gubbaattu hundaa'e. Imaammatii warra imaammata kanaan durattu aadaa eenyummaa Oromoo balleessu sabaaf sablammii beekamtii hin kennine waan taateef warra kan waliin fidamu, warra kan waliin buluun, warra kan waliin biyya bulchuun hin danda'amu. Opiidiyoon daddaftee gara uummata Oromootti deebi'uu qabda. Ammallee aduun hin dhiine. Garuu sa'aatii 11ffaa gubbaa jirra aduun dhihuu deemti. Kanaaf Oromaarra wanni jedhamu hin jiru. Oromaaraan sabaa fi sablammii biyyi isaanii hundaan hammatu. Rakkoo Itoophiyaa dhugaadha. Oromoof Amaarii saba guddaadha. Harka 50 olii harka 60 olii biyyi sunitti. Garuu rakkoo Itoophiyaa sabni hunduu keessatti hirmaachuu qaba. Oromaaraan qofti hin hiiktu. Oromaaraa fi Oromoof Amaarii walii galuu baay'ee barbaachisaadha. Hunde biyyi suni gurguddoo lamaani. Garuu Somaalinoo, garuu Affarhoo, Kambaatanoo, Burjiinoo, Hadiyaanoo, Tigreenoo, Saahonoo, Kunamanoo, Dhaasanachoo, Mursiinoo, Inyaangatomoo, Baaskeetonoo, Gedeeonoo sabaa fi sablammiin hunduun
haga baay'inni isaaniitti haga hojjaa isaaniitti hirmaachuu qabanii marii hunda hirmaachis ta'uu qabaa malee Oromaara wanni jettu qofti hin baasu. Oromaara wanni jedhu Oromoof Amaaraa fedhii Oromoof Amaaraa ka uummata osoo hin taane fedhii warra aangoo barbaadu saamtota hattuu Amaaraaf Oromootti wal argatu warri walii hin galle warri waliin dhageen warri ejjannoo gosa tokkoo hin qabne warri malkaa hunda irratti kakatu. Ka asitti waliin deemu ka jechuu yoo deemammoo wal gaadatu ka wal ijjeessu ka asii waliin kakatee asitti wal malatu ka asii mal waliin baafatu asitti wal nyaatu. Nam tokkottu jedhe Oromaara warri jedhaman kunini waraabessi wal cinaachi deemu malee duraa duub hin deemu. Maal jennaan yoo wal duraa duuba deeme waraabessi duum deemu ka dur deemu harree sehee ciniinaa jedhee dubbata. Qoosallee taatu dubbiin kun. Warra gos kan wal namallee biyya waliin bulchuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon gara gaafii sabaa fi sablammii deebi'uu qabdi. Sabaa fi sablammiin hundinuu yaada sabaaf sablammii kan hin deeggarti karaa suniin Somaaliyaa haa ijaartu. Afar haa ijaartu, uummattoota kibbaa ijaartu, Gambeellaa, Benishaangul haa ijaaraniiti. Wanni warri Amaaraa gunatuuf hin jiru. Yaada barbaaddanii jennaan jalqabaayyuu Jawaar Mohammadii yaadi hin qaba, Baqqalaan hin qaba. Callisanii wal isan dhabsisanii gabbaasa yaadi irraan argattanii. Opiidiyoo keessa beela yaadattu jira. Opiidiyoon yaadi hin qabdu. Opiidiyoon jalqaballee biyya bulchuuf hin kalaqamne meeshaa nama taatee kalaqamti. Yaadi biyyi san keessa ture yaada jechuun sabaa fi sablammii ka warri Tigraay mataa ta'e ittiin deemaa turee fi yaada impaayirii dullachaa durii ka Habashaan ittiin deemaa turte. Abiy Ahmed yaada dhabirraa kan kaase maddamarii waan jirtuuf fide maddamariin sun harkattu bushooftee jennaan yaada Minilikiitu deebi'e. Sun yaada Oromoo ta'uu miti yaada sabaaf sablammii ta'uu miti si jibbisiise. Yaada Tigree abiyyootawii dimokiraasiin si hin taane dimokiraasii warraaqsaa maalii jedhamsan hin fudhanne yookaan ammoo yaada Itoophiyaallee hin ta'u. Yaadi adda uumamuu danda'a, yaada hedduutti uumamuu danda'a. Yaadi beela yaada ka qabdan, hanqinni yaada ka qabdanii hayyooti Oromoo hin jiranii. Nama hedduutu jira. Hanqinni yaada kana irra baha ijaaramaa sabaa fi sablammii hirmaachisa. Yaadi sabaaf sablammii jedhu kun yaada akka malee guddaati. Yaadi federeeshinii yaada guddaati. Warra kana wajjin taha warra Amaaraa gunachuu dhiisa. Wanni isaan sodaattan hin jirtan. Lafa bal'aa, uummata jiddu galeessa, deeggarsa sabaa fi sablammii. Beekamtii dippiloomaasii guddaa waa hedduutu jira. Kanaaf wanni warri gunataniif ilaalcha impaayirii dullachi kan wanni warri kadhatuuf hin jiru. Maayindi seetaappii yaada jechuun yoo Amaaraa hin qabanne warra magaalaa hin qabanne Itoophiyaa hin taatu jedhu kan biraa deemudha. Tigraay uummata Itoophiyaa persentii 5 ta'u waggaa 30tiif 27tiif akkamiin biyyi sun bulchiti. Odoo Oromoon irra akka hubate Tigraay Amaarii waggaa 1000tiif nu bulchiti abaarsi rabbiin nutti ergee jedhanii amananii fudhatanii turan. Maaliif yaada qabanii hin gurmaawan mataa qaban. Oromoon sanii gadi jechuun gurmaa'uu hin dadhabdu. Sanii gadi yaada maddisiisuu hin dadhabdu. Sanii ol baay'ina teessuma qubsina uummata waa hundaanuu jirti. Kanaaf Oromaara wanni jedhu kunini ammatti waan tahaa miti. Oromaara wanni jedhu kunini yaada bushaawadha. Oromaaraan jechuun yaada jechuun uummata Amaaraatii fi Amaaraallee fedhii bakkaan baasu miti. Oromaaraan yaada jechuun hattoota Ihaadigii jalattu nama ijjeesaa baate biyya saamaa baate yakkamtoota walitti fide biyya Itoophiyaatii fi biyya Oromootiif Amaaraa saamichaa fi hannaa fi qopheessu ilaalcha gosuuniti. Oromaaraan beek wanni tokko yaadirrattu dhaabbata. Oromaaraan maalirrattu dhaabbata? Hanni waan dabarte. Namni jechuun yaada biyya bulchuu irratti walii hin galle, falaasama siyaasaa irratti walii hin galle, seenaa biyya sun irratti walii hin galle, dinagdee biyya sun irratti walii hin galle, afaan biyya sun irratti walii hin galle, alaabaa biyya sun irratti walii hin galle, yaa'a sammuu biyya sun irratti walii hin galle, namni waa takka irratti waliin dhageen akkamiin biyya waliin bulchuu danda'e? Namni siyaasaan yaada irratti bulcha. Addunyaan kun yaada. Yaadattu jiraachuu qaba. Yoo yaadi hin jiraanne yaadi irratti walii galan yoo hin jiraanne yoo mariin hin jiraanne biyya bulchuu hin danda'amu. Yaadi barbaachisaadha. Addunyaan kun yaada irratti hundoofte. Kitaabii qulqulluu yoo dubbistanii jalqabdan qaal nabbara jechaattu ture, jechi waaqa bira ture, jechi waaqa ture jedhamu jalqabu. Jecha yaada jechuudha. Barbaachisummaa yaada concept waan tokko irra walii galan jiraachuu qaba jechuudha. Afaan Islaamallee jechuun qul jedhe
wanni jedhu cuftinu saniin jalqaba. Waan kan jedhe jechi yaadi namni irratti walii galu. OPDO fi bi'aaden wanni isaan waliin galan yaada irratti walii galan hin jiru. Yaadii nafxanyaa ka durii ka Itoophiyaatii fi yaadii sabaaf sablammii hin araaramu. Waliin hin deemu. Yaadii jechuun nafxanyaa yaada saamicha irratti hundaa'e, yaada koloniyaalistoota, yaada eenyummaa cunqursaa irratti haala federeeshinii ammaan tanaa keessatti yaada fudhatamu miti. Wanni Oromaaraa jedhamu kunin yeroo sanitti warra wayyaanee mo'achuudhaaf. Yaada jechuun tarsimoo yeroo suni karoora yeroo gabaabaa ture. Karoora isa bakkaan bahee jira. Wayyaaneen mo'atamee jira. Juntaan barbadaa'ee jira. Amma akkamiin Itoophiyaa bulchin yaada jedhu, akkamiin biyya ceesifnaa yaada jedhu, akkamiin nagaa buusnaa yaada jedhu irratti hundaa'uu malee juntaan hin jiru. Warri amma juntaa wayyaanee fixnee jirra, juntaa Oromootti dabarraa kan jedhudha kan isaan deemaa jiran. Anammoo OPDO fi yaada qaba. Yaadi tokkoffaa hidhamtoota siyaasaa haal duree tokko malee hiikamuu qaban. Haala ammaan tanaatiin nafxanyaan isin nyaachuu deemti, isin malachaa jirti. Walgahii warra akka dhoksaa akka bahar darii kan dhageettanii jirtan. Bokoktanii guutamtanii gaddisanii jirtan. Daddafaamaan Oromootti nagaa buusaa. Waraan hin taane jechuun jaalmarroo, shinni, abaa'oo, maalii, filannoo, sheexana waan jettan kan dhiisaa. Jalqaba Oromoo walii galuu qaba. Aangoon abiyyi ka ititu danda'u yoomanii Oromoo nagaa qabaati. Hidhamtoota siyaasaa baasaa. Hatattamaan haal dura tokko malee. Marii biyya san keessatti hunda hammatu. Oromaaraa waan jiru diraamaa kijiba kan dhiisanii ka sabaa fi sablammii hundaayyuu hammate. Hatattamaan geggeessaa. Walgahii hundaayyuu hammate. Walgahii hundaa hirmaachise geggeessuun barbaachisaadha. Filannoon rakkoo Itoophiyaa hin furtu. Inumaayyuu rakkoo Itoophiyaa kan caalaa wal caalaxataa hamaa godhuu danda'a. Yaadii ammaan tana filannoo jedhu kunin rakkoolee Itoophiyaatii fi deebii kennuu hin deemu. Hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammedii fa jalqaba nafxanyaa fiitanii nafxanyaan kun amisanii dhufta jirti gadhiisa. Baqqalaa gadhiisa. Koloneel Gammachuu Ayanna Lammii Beenyaa Abdii Raggaasaa hundaayyuu hidhamtoota siyaasaa gadhiisa. Dirree siyaasaa bal'isa. Yaada dirree siyaasaa bal'istanii yaada federeeshinii sabaaf sablammii qabannan nafxanyaan isa immoo hin dandeettu. Yaadi nafxanyaa yoo nafxanyu warra Amaaraa lakkaanii uummata magaala keessaa jechuun kan eenyummaan irra wal dhahe hundaayyuu ka sabaaf sablammii hunda irra wal fuudhan lakkaan uummati akkama guddata harka 40 uummata Itoophiyaa keessaa 45. Sabaa fi sablammii yaadii deeggara yoo akkam xiqqaate harka 55 oli. Yoo akkam xiqqaate the minimum. Nafxanyaa mo'achuu hin danda'u Itoophiyaan maanta hin jirtu. Mo'achuu hin danda'u. Kanaaf Oromaaraa yaadii jedhamu kun bira deemuu qabdan. Lammaffaa tokkoffaa jiraani tokkoffaan Oromaaraan hin ta'u bira deema. Lammaffaa hidhamtoota siyaasaa daddafaa hiikaa marii hunda ammachiisu Itoophiyaa keessa geggeessaa jedhanii. Sadaffaa waraanii Tigraahii keessattuu geggeeffamuu gahee jira. Dhaaba OPDO. Waraanii Tigraahii barbadeessuu gahee jira. Tigraahii kan caalaa barbadeessuun warra jechuun siyaasa naannoo Amaaraa gargaara. Tigraahii jechuun jiraachuun gaariidha Oromoof. Tigraahiin barbadaa'uu hin qabdu. Tigraahii barbadoofte jennaan Amaariin nurratti ija babaasa. Tigraahiin barbadaa'essu jechuun diina Amaaraa tokko guutuma guutuu warra balleessu nurratti akka inni persentii 100 xiyyeeffatu godhuudha. Siyaasa Oromootii fi siyaasa sabaaf sablammiitii warri kullachuu jiraatee wal nyaatu gaariidha. Laala wabaradha waa takka OPDO. Isin jechuun waraan dargii turtan hedduun keessa warri OPDO dhaabdan. Suleymaan Daddafoo booji'ama dargii ture. Abbaduula Gammadaa booji'ama waraan dargii ture. Kuma Dammaqsaa booji'ama waraan dargii ture. Ibraahim Malkaa booji'ama waraan dargii ture. Hedduu warra booji'amtoota waraan dargii ture. Wayyaanan isin boojite. Isin hin ijjeesne, isinittuu fayyadamte. Isinittuu fayyadamte Oromiyaa isiniin bulchite. Warra Tigraahii kana jechuun barbadeessina. OPDO'n hiwwaati duri isin hin barbadeessin, isinittuu fayyadame qotiyoo godhee isin xamadee lafaan isin qotati. Maaliif jecha warra Tigraahii barbadeessitani? Warri Tigraahii amma caphee barbadaa'ee jira ammaan booda OPDO dur dhaabbachuu, kama dur dhaabbachuu hin dandeettu. Kalee garbicha turtanii har'a mootii taatanii jirtan. Itti fayyadamaa warra. Deebisaa ijaaraa.
Deebisaa ijaara Tigraay. Tigraay jiraachuun barbaachisaadha. Humna Amaaraa sani balance wal godhan, counter wal godhan. Namni ammoo beekan biyyittii beektuun diina takkaa yoo boojiteen dubatti hin barbaadeessu deebistee ijaarte hiriyyaa godhatte michuu godhatte. Ameerikaan waraana addunyaa lammaffaa gubbaatti Jarmen cabsite wasti Jarmen deebistee dinagdeen ijaarte. Gosa feetuun deebistee ijaarte. Har'a jechuun biyyoota Awurooppaa keessaa ka Ameerikaa akka malee deeggaran keessaa Jarmen biyyi tokko Ingiliza Firaansii fattuu aante hin diinomsan. Ka diina godhatte warra Natsiisan warra ilaalchi Natsii qaba. Warra ilaalchi faashistii qaba. Xaaliyaan keessallee sun ture. Kaan deebisanii karoora baasanii dinagdee warra ijaaranii akka gara kooministii hin taane godhanii gara ilaalcha lixaa ka Ameerikaa fidan. Jaapaan Nagasaki fi Hiroshima gubbaattu Heerii Truman pirezidaantiin Ameerikaa bombii buuse. Jaapanii heeraa tumanii Jaapaan deebisanii ijaaranii guddisanii Jaapanar biyyoota Eeshiyaa keessaa warra Ameerikaa akka malee deeggaruu keessaa biyyi tokko. Badhaadhina guddaallee warra fide keessaa biyyi tokko. Ameerikaan jechuun gaafsan waan isin gootu yaadatan Hirohito mootummaa Jaapaan mootii Jaapaan aangoo irraan buusu heeraa godhanii fi tumanii fi achumanii meeshaa diina ka turudha jechuun firaddeeffatti. Tigraay jechuun yes nu cunqursee turti kalee Opiidiyoo wajjin taate dagachuun qabu. Abiyyi wajjin nu ijjeeste. Lammaa wajjin nu ijjeeste. Nadhii gammadaa Tigree nadhii gammadaa hin dagatin nadhii gammadaa du'ee jira dagachuun qabnu. Garuu Tigreen arsichumattuu nadhii gammadaa nyaate. Jaatanii aliitaan dhuuma. Namuun Booranatti ijjeesse bitame. Guutama hawaasa. Hayyoota Oromomaan nyaachisanii Opiidiyootu itti goosisaa ture. Dagachuu hin qabne yakka tahee jedhame waggaa 27 haasawam kan qeensi namaa muraa ture. Kan nama kolaasaa ture. Kan laf gurgurachaa ture. Kan biyya nam baasaa ture. Kan nam hiisisaa ture. Kan dubartii namaa gudeedaa ture. Kan maqaa namatti godhe biyya Oromoo meeshaa diinaa tahee ajjeechaa raawwachaa ture. Opiidiyoodha. Yoo haqa dhiyeessuu taane warra kun hunduu haqa waliin dhiyaachuu qaba. Yoo dhugumaaf dubbii haqaa taate. Warra Tigraay kan caalaa barbadeessuun faayidaa waan tokko Oromoof hin qabdu. Deebisnee ijaarree Tigraay jiraachuu qabdi. Tigraay filannoo yoo kennameef uummati Tigraay Amaaraa fi Oromoo kan filatadha. Oromoo filata. Amaarii qulla qunquma dhaabbatee jira. Qulla hafee jira. Namni is deeggaru sabaaf sablammiin hin jiru sila tokkolleen. Tigraay warra hin deeggartu. Tigraay warra hin deeggartu. Amaarumaa keessaa qimaantu warra hin deeggaru. Oromoo walloo warra hin deeggartu haala mijiruun. Agoon warra hin deeggaru. Isaanu Gondaree, Gojjamee, Jinnii, Shawaa jiran wal nyaachaa jiran. Kanaaf waan sodaatamu miti. Warri hin jirre akka siyaasatti. Kanaaf Opiidiyoon waraan Tigraay gubbaa kan dhaabuu qabdi. Kan caalaa Tigraay barbadeessu jechuun kaayyoo nafxanyaa bakkaan baasudha. Kaayyoo warri siyaasa Amaaraa bakkaan baasudha. Tigraay yes ammaan tame diina turte warri Hiwaati kanaan duratti. Garuu ammaan tame mirgufiitii falmachuu qaba jiranii Hiwaati cabee jira. Ammaan booda Hiwaatillee keessa nam deebi'ee jechuun Opiidiyoo wajjin hojjechuu danda'u. Biltsiginna wajjin Oromoo wajjin hojjechuu danda'u hedduutu jira. Waan warri haasawaa jira hedduu dhagayaa jirra. Hedduu warra diinummaan kan isaan himachaa jiran Amaaraa malee Oromoo miti. Abiyyi akka Oromoo maqaa bakka hin buune hin beekani. Kanaaf sun dhaabu. Kaan ammoo waraana ollaa wajjin godhamu hin barbaachisu. Suudanii wajjin Opiidiyoo hin lolina. Suudaan Amaarii lafdeeffachuuf lolaa jira. Tigraay loltaniif isin wajjin michuu hin taane. Fira isin hin taane. Suudaan loltanillee boori waraanii kun isin dadhabsa waraanii gaaf dadhabe Oromoo aangoo irraa buufachuuf karaan nu salphata jechuudha malee waan biraati miti. Akka hundaafu xiinxalarraa keessatti dubbiin Oromiyaa keessatti Opiidiyoon nagaa uumuu qaba. Hidhamtoota siyaasaa haal dura tokko malee gadhiisuu qaba. Jawaar Mohammadii ka ijjeese, ka hiisise, Hacaaluu Hundeessaa, ka ijjeesise amma dubbiin qulqulluu tahaa jirti. Kalee warri gammachiisuuf waa'ee hundaa goota warri kun isin gammadaa hin jiru. Diina gammadu miti.
diina fedhiin isaa guutamuu miti. Diina fedhiin isaa iyyuu beekamuu miti, guutamuu miti. Diina jechuun amantee waliin jiraatte miti. Waliin jiraattu miti. Diina yeroo hundaayyuu si malatu, si barbadeessuu fi si ijjeesuu barbaadu. Kanattuu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo xiinxalaa fi odeeffannoo har'aa kaayisanii dhiyeessine keessattuu waa akka hubattan abdachaa sagantaan keenya ka har'aa walgahii Oromaaraa ka hin milkoofne kasila magaalaa Bahar Daarittuu qopheeffamuu fi yaadame ilaalchisee yaada mataa kiyyaatii fi xiinxalaa fi odeeffannoo isin biraan geenne ka har'aa akkasuma waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa nagaan oola nagaan nu bula.